Aboo maal taatee dhufte eessas dhukkuba? Yaa dooktar matuma kanaa narra guddateetiin natti ulfaatee halkanis hin rafu guyyaas nagaa hin oolu tanumaan if wallaana jeetiin si bira dhufe. Maaliif yaaddaachi? Yaada maaliif guddista? Maaltu si yaachisu jira akkanatti? Yaa dooktar waan biraati waan yaadullee waan qabu dhiquma namaa takkaan fuudhee natti addummaatti sanumaa hirriiba na dhoowwe. Liqii namaati duba liqii namaan kafaltu akkan si gargaaru dhufte moo maal dhufte mana hakimaa duba liqii namaa kafalu liqii namaa qoricha liqii namaati jira isin jaamu lakki akka na gargaartuufi miti liqii na kafaltuufi miti miimoorii sammuu tiyya keessaa warra liqii na irraa qaban kana akka na keessaa balleessitu akkaan irraanfadhu akka na gootuuf si bira dhufe yaa dooktar waanuma maraa'u si keessaa hin balleessi jechuudha amma uuman duraanii maraa'u akka irraanfatu si godhe jechuudha. Wallahi dooktar waanuma takka yaadatuun fadhu keessaafuu warra liqii narraa qabu kan takka akka yaadadhu fadhu garuu hoggaan irraa balleessite waraqaa naa barreessita tarakkoota irra geesseeti sammuun isaadhaa waan dabre hunda hin yaadattu jettu barreessitee naa kennita erga na keessaa balleessite. Kana taatu salphaadhaami rakkoon qabu ammaan sa keessaa balleessa waan dabre mara rakkoon qabu. Ciisigaa maaliif teessaa amma hojii karaa hojiittiin seenuu deema? Qohi dooktar wahii yaadadhe waraan irraa qabu tokkotu jira isaan san maqaa isaanii waraqaa irratti barreeffadhe san booda ciisa.